jarra jirtu hordoftoota fi sira kabajamtu sira jooro yoo ta'u baga tisinga ayyaana faatikaa kan jechuun barbaada ummata addunyaa irra jirtan hundaafuu baga ayyaana faatikaa kan jechuun barbaada amma immoo nu gara deemuu barbaanna keessumaa kabajamaa fi ulfaata tokko gara deemuu barbaanna affeereen jira keessumaan sun gara wanti dhufa istuudiyoo kan dhufa interviiyuu waliin gochuu barbaada tuni jira keessumaan gara kiyya bakka daawwataa keessumaa kabajamaa kana baga ayyaana faatikaa tisinga oh ini banyak tinggal di ini mah ayo baru bisa sekali lagi Iya nih, Kodina Arsir, analis besar, mana baru sama Magari samida karena sini ayo kita masuk belum sih malah itu orang ini ani amma ayo udah masih jero wah terkadang belum sih sini orang balik sini mirip dengan tadi itu tapi dapat yang dah jadi sini berapa ini kita coba ani dari rumah dia ya tahu tiga rumah nama gara-gara itu nama gara-gara bermutu kan banyak jauh kan itu bukan kita aku cuma semua aku lagi yang terjadi itu kerja ini kan jangan terjadi udah tadi baik itu kamu kerja karena bermutu pun jangan kayaknya kan jadi nama seperti balik sih jangan pakai walau tinggal deh baru tiga deh nah itu bi amane yogu bayi mangkudo jinura mangkudora abula gara-gara mamak sisra untuk teknik mamak sisra karena hero udah mau nunggu karena hero musik dia udah mana televisi lah lumayan nah hero udah bakal bisa kan rumah bakal mungkin aja mah Gava anu kan sih jadi obat kalau mau interview uang dulu karena hasil karena kamu bebas mau pergi mana sih hero udah nanti juga orang kaya orang lagi uang sih jadi kan masih jadi berapa Bagi mereka nak kuda ada nama jadi baik ini berbeda kami kan cuma karena nama wain dulu dulu nak kami sih ayo jurul ayo jurul di kamera anak pakainya kan tuan saja ibu Lebih betul ikut ani mau menjadi berita itu man pertama ini jadi man itu sudah ketimberi kuma ketimberi kuma ketimberi ini kali kan sumber pada oke cuma cantik yang berat nih kawan dari sini wah ya oke Bapak aja mana sih? Mungkin juga bukan betul saya banyak kali saya jatuh mati, baik saya jatuh mati, saya jatuh demi apa? Ini amma alai alai dirinya kenapa Mungkin dari nak kita ini aku bertanya Jadi apa mula kan kalau ada ruangnya ada yang lebih luar apa mungkin juga ada kuni juga ada jadi juga sih jadi ini ada yang baca ada canda pada waktu itu ketika gitu
bara dhufuutti dachaa sana ta'ee dabala. Dachaa kan ta'edha. Namni amma waan tokko reeshoodhaan odoo dabalaa dhufee dachaa ta'ee dabala. Kun immoo jireenyaaf baay'ee gaaga'ama guddaa keessa jira. Gaaga'ama guddaa keessa jira. Kan rabbiin keenya rabbi guddaadha jiruusaa guddaadha. Gaafa nu qaqqabe waan inni jedhu rabbiin ibsuuf jenna. Kanuma. Ayyee seenaa irratti nu gurraa irra nu dubbataa. Ayyee maal seete seenaa Oromoo kan namoonni keenya baay'een hin beekan. Dhugaan siin jedha. Seenaa keenya odoo jetteeni nama dhugaan siin jedha akka hayyuu agaabayyuu fi inni ibsine jira. Maal irraa kan ka'e dhugaan siin jedha. Maal ati seenaa ofii filattee ani Oromoo ta'e. Gaafa gara haadha biyyaa bahu kumaan beekni irratti immoo seenaa kee beekamu. Kanaaf wanni yeroo hundee bakka ani wanna jedhuuf kana. Atis gurri ala jira abbaan mana jira jedha Oromoon. Gurri namaa ala jira. Inni amma seera Oromoo kana wanni jechuu barbaade maal ta'e Oromoon seera jaata. Seera jaata mate safuu qabu Oromoo. Seerri jaanti mate sun maal ta'e uumaa ofii qabata. Waaqa lafa uumte jedha lafee Oromoo. Waaqa tulluu uumte jedha. Tullu lafi iddoo waaqa malkaa uumte waaqa haadha uumte jedhu waaqa abbaa waan jaan kanaaf iddoo guddaa kana jechuun biyya uumaa isaa kadhata waaqa uumaa isaa kadhata yaa rabbi kan nagaan na oolchite nagaan na oolchi jedha yoo oolee bulee dammoo kan nagaan na oolchite nagaan na oolchi jedhee safuudhaan waaqa isaa ganamas galgala akkasii dabalee immoo lafa bakka ammas hin jedhe kanatti lafti seera malee qotantu jedha. Lafti akkuma ta'e safuu qabaaf jechuudha. Inni biraa seera malkaa. Malkaani bishaan keessaa dhugee keessaa dhiiga namaa jechuudha. Gara biraa bishaan malee nama jiraachuu hin danda'u. Safuu qabaa. Akkuma amma kun reessi dagaagee UNESCO irratti nu galmaa'e kana irreeffataa ture jechuudha. Biraan jechuudha. Kanaaf akkasitti ibsa. Inni biraa immoo seera tulluu. Tulluu yeroo affaasaa uummanni keenya kaabaa kibbaa walitti yaa'ee tulluu keessatti ba'ee waaqa kadhate. Akkiin biraa kadhate waaqa fakkeenyaaf roobuu dide achitti ba'ee qalatee aduma san rooba dhugaan sin jedha. Aduma san rooba. Aduma isaan kadhate. Inni biraa immoo diina isaa yoo tulluu irra ba'ee eeggata. Inni biraa immoo inni shanaffaan seera abbaa ofii Oromoo safuu qaba abbaan. Seera abbaa ofii seera bakka ijoollee sirriitti qaba jechuun iddoo guddaa kenna. Akkasumas haadha ofiitiif iddoo guddaa kenna. Inni biraa inni safuu Oromoo qabu ilbuu torban jedha. Ilbuu torban qabu Oromoo. Waaqa sanyii uumte jedha. Waaqa lafa uumte. Waaqa abbaa uumte jedha. Waaqa haadha uumte jedha. Waaqa hangafa uumte jedha. Waaqa godhatu uumte jedha. Waaqa ollaa uumte jedha. Ollaan haqa suuraa qaba. Ilbuu torban jedhanii seera barbaade baay'ee si galateessa. Ogeessaa fi hayyuu beekaa akkanaa kana. Jangan terlalu lama. Saya bagi kalau tu, saya kalau tu, beberapa jadi saya masih tu. Ane waan kana maandalee siibsa. Amma ijoolleen jiran kan mirga jiran ana ol beekan ijoolleen jiran dhugaan si jira seenaa kana. Maaliif dhaloonni qubee dhaloonni amma gadaanaa kuni baay'ee ijoolleen dhibbeen ta'anii warroonni barsiisan illee jedhu namoota waliin ta'anii yeroo baay'ee waan kanaa kanaaf ani wanta kana kan sirriitti gonfachuu danda'e nan dubbisa. Kitaabonni garaagaraa jiranii kitaabonni kanaa jiranii irraan dabalatee immoo hayyuu maanguddoo gaafa argate biraan beeku dhugaan siin jedhe maanguddoo san seenaa godina isaa san beekuu qaba jedha bakka godina kana wal barra dhugaan siin jedhe tokko fa'aa gaafa tokko aadaa turizimii galchu maal jedha aadaa turizimii waliin beeku konkolaatu wala kan deemu gaafidha jechuudha. Kanaaf ati waan barachuu dandeessu nama gaafatte yoo nama gaafattee seenaa kee maal garamitti deema gaafa jettee nama gaafatte waan barachuu dandeessa. Argite namni seenaa ofiin beekne immoo bishaan gabatee irraati. Bishaan gabatee irraa galma
Foon beekamu jechuudha. Kanaaf seenaa keenya beekuun qarummaadha. Dhugaan siin jedha. Kanaaf hundi keenya seenaa kee qorachuu qabna. Irraa dhallatte waan ta'eef. Maal jedha seetan mammaaf nuyi? Addunyaa kanatti gaafa dhalatanii waggaa addunyaa kana gaafa dhalatte waa hedduu si mul'ata. Tokko ibidda boba'ennaan lama karaa deemaniitu sadi kooraa fardarraan bu'u. Afur leenca nama fayyada namarraan bu'uudhe kan ifaa gaanii keessadha. Maal jechuu barbaade seetan kana? Ibiddi boba'ennaan ganama nyaatu galgala nyaatu. Yaada jechuudha oonkoon torbanaadhaan nyaataa guyyaa ayyoomni siifii qaxartu jechuu barbaade. Inni biraa karaan deemanii ture yaada. Yaadni waan barbaadde lubbuun turre namni qabu yaada. Akkasumas immoo fooqii shantama irraa ijaaree qama biraan kun ta'u beeka. Yookiin dhugaatii ammaa kun babal'atee jira. Uumama faalleessaa deema. Inni biraa suuraa kanatti inni kun maagusaa. Ati Oromoo Oromummaan kee ardii torba jira. Ardii torban kana keessa ardii Antaarktika qofa namni irra jira. Ardii jaarraa osoo deemte Oromummaan kee jira. Toora farda kanneen fardarraa fuudhu. Ammaa kanallee akkasiin mammaa kee kan ijoollee. Eenyummaa kee beekuun afuullee jechuun qabummaa guddaa. Kanaaf Oromummaan kee beekuun sirraan bu'u. Inni jira fi fakkeenyaaf gara afaan Oromoo keenya dubbifnu qubee keenya kalaqqeen akkatti dhufu hin beekamu ni ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf kan Chaayinaa yoo argite barreeffama Chaayinaa akkasumas immoo barreeffama Ingiliffaa yoo argite akkasuma afaan Arabaa kuni kan Arabaa kuni kan Chaayinaa kuni kan Awurooppaa jennee adda baafna. Kan Awurooppaa illee suuraa waaqatti ni beekna. Isa kanarratti ni ibsa jechuudha. Afaan Oromoo darbu Oromoffaan barraa jedha namni arginu. Kanaaf waan kanatti illee akka dubbiin taanee dhugaan siin jedha. Waan guddaa qabna nuti. Hagana hin jedhamne qabna. Addunyaatti baay'ee odoluu sana taate addunyaa fakkeenya godhee sirna gadaa jira. Gadaan waggaa 8 marsaa dhufu jira. Gadaan mirmajii jira. Meelban jira. Bichilleen jira. Horanni jira. Duuloon jira. Akka seera tuulamaatti. Akkasumas immoo akka seera aanarsiis jira. Akkasumas boorana hojii kan isaan jedhan hundi isaaniiyyuu seerri isaanii garagara jechuudha. Kanaaf seera kana walitti dhufnee godinatu Oromiyaa jiran dura 17 turan amma gara 21tti guddatanii jiranii isa kana gaafa walitti dhufnee cimsine waan guddaa uumuu dandeenya. Kanaaf ofiin boonuu qabna. Akkan isin jechuun barbaada. Maaliif ati warra lakkisan nama waa idoon wantoota biraa keessa amananii waa akkana jedhu gara biraa keessa jira. Of beekuu qabna waan irra lakkisan cimsachuun aadaa kee cimsachuun irraa dhuftee hiddatee damee keeti. Kana beekuun qamadamummaa sirga Oromummaa qamadamummaa. Kanaaf gaafii kana naaf seergee baay'ee galateeffadha. Ayyuu jabaa ayyuu asirraa buusee waan baay'ee buusee dargaggeessa qofaadha. Sammuu isaa nama bishaataadha. Nama bishaata barumsa gaarii barumsa nama goota kanarraa waan baay'ee ofii kennaadha. Yesuulee asitti isaarraa kanaaf hin ta'in affeeruu keessaniif galanni koo hamma jedhee sinatti ulfaata. Seenaa keenya dagaagsinuu walaa barruu walaa barsiifnu barbaada. Baay'ee naa galatoomii harka walaanee walganee haa guddifnu baay'ee fayyaa naa ta'e.